Leenjisoo waan gaarii kaaftamee obbo Libaan ittillee deebi'uu fi ummanni Oromoo qabsaawee qabsoon isaa yoo bakka tokko geettetiin jette akka butamtu argisiisa. Addi bilisummaa Oromoo lolee 91tti haalli kun yoo dhalateetiin jedhu 91tti yoo biyya galameetiin jedhu adda bilisummaa Oromoo saniin cabsuuf jecha wayyaaneen TPLF OPDO ijaartetiin adda bilisummaa irratti duulchiftee jedhaa jirta. Adda bilisummaa irratti irraa duulchiftee qabsoo uummata Oromoo uf duuba deebifte. Jira Obboo Libaan mee sanumarraa kaasiti hagasi asillee amma dhiyoo tanaa ka ijoolleen qabsooftetiin jijjiirama fiddeerra qabsoon Oromoo kun yoo Oromoon qabsaayetiin bakka tokko gaa harkaa butanii eetiin abashummaa san tiisuu Itoophiyummaa san tiisuu kanarraa xiqqoo haasofnu. Obboo Libaan. Horrible, you know, wanni tokko kalaaluu qabnu. Yeroo wayyaanee waliin Finfinnee seenanii Oromoon maal hojjetaa ture, Tigreen maal hojjetaa turte waan jedha laaluu qabna. One tokko yaadadha yeroo tokko there was a kind of snap election more Snapshot election. Snapshot election jedhaniitiin biyyi keessa deemsanii turan. Election suni snapshot suni Oromiyaa keessatti about injifate. In fact, not OPDO. Tigreeniti. Garuu Tigree fi ABO yoo compare goote institutionalized organization jabaa nami qabu nami waan fedh uumuu danda'u nami waan fedh reverse godhuu danda'u is TPLF. So, even though ballot in your Oromon Gifatelle, they lost it by bullet. Or whom the Kabut Rafut Atejechu. Why? Farangi Chitoko, Americano Chitoko, ka election surra participate god of Ethiopia dake Washington dufe I don't know sen la chubarsun Washington jiratani office about dufe speech tolchetur Oromo leadership hin qabu maka namot maka qaban namoot barnoot qaban namoot university bahan namoot akkasi suni jira but they are not leaders. They are not leaders. Ilmaan Tigree jedhe faranjichi sun halkanii guyyaa adoo hin rafne Oromoo boollu qotaa turte. Bool ABO keessatti awwaaltu qopheessaa turte. Ilmaan Oromoo ammoo walti baateetiin sirbisiisu dhiichisu a night party and then achiin duubatti garfedhan deemaniitiin bashannanaa buluu qoftaa'e. That's why you are losing. When it's a losing gootaniif suni there is no leadership. Leadership hin jiru. Institutionalize tolchanii qabbanooftanii gatteettanii itti yaaddanii ummat keessan jaartanii ummat keessan hidhachiiftanii dhaabachuu fi qophii hin qabdanii. That's where your weakness is. Kanaaf Tigreen si cabsitee waan jedhaa dubbata. So wayyaaneen ABO irraa fudhachuu fi
they worked hard. Dhugatti dubbanneet hin jennu. OPDO uumuu qofa don ta'inu eegee biyyi galanii barcuma argataniyyuu we were not working. Namooti keen hojjetaa hin turre. Namooti keen hojjetaa hin turre. Yoo dhugaa dubbanneet hin jennu. Ka gari fayyaa dhabeetiin alkaan jira. Ka biyyi jira immoo ka they were only pacified tolchaniitiin waan fedhanii guutataa turan. So kanaaf injifatamne. Akkan argutti, akkan laalutti, there was no strong institution. Ammallee ka jechuun akkuma reef irraa dubbataa turre san bara Minilikii fi bara kaanillee Oromoo cabsan jennu sani ammallee bara sanillee 91 OPDO Oromoo keessa qabataniitu man sanumaan ummata kenna ka argiteetiin adda bilisummaa Oromoo ka ummanni jaalatu ka odoo filmaanni haqaa ka godhamu taate mo'atuu danda'u akka shiratti godhaniitiin tapha keessaa baasan jecha 92 mallee OPDO maan. Dhugaan suni maaniif yoo Oromoo yoo mammaakumaan jirseet abbaa warraa du'aa nyaaphii warratti itti cabsaa jedha. When our leadershiping can competition case seriously sene soda tokko malee Tigreen compete godhu yoo dhiisu Tigreen ashkarii qabduun nama ergattu ka qabduun Oromoo miseensa abaa haraasii goote ofis cufsisiifte loltuu ijjeesifte maalii gooteetiin warri sun harki duwwaa hafani. And then they ran out of the country. Kagari waraan kaampii keessa jiru yuunu baqadhaa jechuu fi taayimii hin qabne. Fakkeenyaaf kaadire training center Shaashamannee ijoolleen adoo baqadhaan jedhinu jarii biraa baqateetiin kaampii sun dhufaniitiin Tigreen ijoollee qaqqabateetiin manidhaa galchite. We have to accept the truth. Reality jirtu accept godhuu danda'u qabnu weaknessi kennirraa baranneetiin strengthii uumuu dandeenya. Oromoo cabsaniin dhuga. Oromoo garaa jedheetiin Tigree jala galetti Oromoo cabse. Nu ammoo warri silaa mirga ufiitii lolachuu jirru we didn't do enough. Waan dansaa jabaanneetiin ummati keenya hin jaaru ummana gad bu'uu hin dandeenye. Ummat reediyoon hin jaartu. Ummata one on one structure itti gooteetiin jaarta. Tigreen ummata Itoophiyaa miliyoonii 80-90 ta'u shanshaniin lookii walitti gooteetiin hiitee waggaa 30 bulchite. While we couldn't do over 40 million people. 40 million is 100,000 you akas loki godun danden. Why? Because we were not working serious. Why don't you accept our weakness? That became the money man. 1991, the failure in 1991 is because of OLF leadership, not only OPDO. OLF leadership was not effective enough. OPDO sunratamo ule gugurdo Tigray taateetiin Oromoo dhahaa turte, Oromoo cabsaa turte. So both ways problemi turee jechuudha. Karaa Tigreelleen OPDO yuuzii tolchuun, karaa OLFilleen uummata ijaaruu dadhabuun kanatti feelerii fidee barasanii jechuu fedheeti. Ayyee obbo Leenjisoo gama keetitti deebi'aa jecha amaaraa tokkotu ture. Fakkeenyaaf bara Haile Sillaaseen Xaaliyaaniin dhuftee Haile Sillaaseen biyyaa ba'ee gaafa inni achi as deebi'eetiin jedhu warri gariin Xaaliyaanii waliin ta'ee jarri baandaa jettiin Xaaliyaanii waliin ta'ee shumata argatee Xaaliyaanii jalattuyyuu bakka gaarii qabaataa ture. Amma Haile Sillaaseen galee jennaani Haile Sillaaseen galeetiin yoo wannoo kan argitee shumata jedhan kana aangoo kana wannoo jedhu warri gariin argitee warruma Xaaliyaanii jalatti waliin dalagaa turetu aangoo argatee jedhanii sanirraa ka'uun jecha tokko baasanii beekta.
እናት ኢትዮጵያ ሞኝ ነሽ ተላላ የሞተልሽ ቀርቶ የገደለሽ በላ ጀዳን ከነ ጀቹን ሃደቴን ኢትዮጵያን አቲ ጎዋዳ ከሲ ሎሌ ከሲ ዱኤ ሀፌት ዲፈሜት ከሲ አጀሰቱ ኛታ ጅራ ከሲ አጀሰቱ አንጎ አርገታራ ጅራን amma gara keenya gara oromoo kanatti os deebineet hin jenne akkuma mareef opidiyoo irraa dubbannu opidiyoon 92 tigree waliin taate tigreen ijaaree wannoo qopheessee etiin 92 diina waliin dhaabatteetiin oromoo ajjeesaa turte waggaa 27 oromoo ajjeesaa turte isaanuma santu deebi'eetiin immoo argiteetiin amma jijjiirama dhiyootan ijoolleen goote boodallee ani isini qabsaa jedhanii ka guyyaa tokko maqaa oromootiin mukan seenin guyyaa oromootiin qabsaan beekin ka oromoo ajjeesaa turan hidhaa turan ammallee tira mootummaa oromiyaati jedhaniitiin as bayan kanaafuu oromiyaallee warruma ajjeesaa ture santu ammallee nyaataa jira ammallee ajjeesaa jira jechuufi kanamee ati maal jetta akkamitti as geenname galata guddaa qabdan mallee waan amma deebii tokko qama Liban jedhee fi deebiin qabu waan maalii fi adduma bilisummaa Oromoo irra kaayee deebiraa deeme. Osaan noota adda bilisummaa Oromoo dhaaba hagamtu ture on tokko isii waliin taane. Waama duraan yaadanni haa yaadannu. Tokko isii waliin taane. Walii galanii tokkummaan hin dhaaban. Dhaabni hundi isiitu. Abdi bilisummaa ture, IFLOon ture, tokkochummaan ture, Oromoo Abboon ture. Tun OPDO sidaade. Tokko isaanii addaan deeman. Tokko nyaata. Isa irratti ammoo tokko isa. Adda bilisummaa Oromoo duwwaa irra kaa'u miti. Tokko ammoo adda bilisummaa Oromoo liidarshippii peneetireetii goote. Attimi waa ati jettu kanaafuu tokko. Gootee isaanuma keessa hennaa wal dhabbiin waan dhaabaan beenne ala ture. Odoo hogganni kuuwwan gaarii fiildii ture hin beenne moraan akka mooraa galtu mul'isee. Rakkinni achirraa jalqabde kan gidee. Kan lammaffaa immoo addunyaa Ameerikaa kan irra kaa'e Tigiree irra kaa'e Ameerikaa. Harmaan koyinfa maal godhaa turan dhaabooti gara akka dhabamu. Humna jabaa qabu. Eertiraa wajjin ture. Ameerikaa wajjin ture. Tigire hundi isaa OPDO ijaaratan. Humna kanatu humna adda bilisummaatti Oromoo Oromooti ol taa'e. Tokko isaanii ol taa'e. Oromoo akkuma amma jenne addaanuu ni isaanuu ta'u tokko ta'anii waan gara biraati. Kunummaa wama seenaa irraa dhaabamne ammallee isuma jira jechuudha. Garaagarummaa wanti Oromoo dadhabsiisaa dhufe kuni waa wiiziin Oromoo keessa waan akkanaa kun taatee humna isaa ka seenaa isaati qabu sani dhiisaa irraa wanna ta'u kanatu godha jechuudha. Kanaaf badhinnumaan laaluun nurra jira. Waan yoo san ta'e. Amma ka baay'aan deebi'uufi dhiyaatetti gaafii tokko deebinaa beekta. Akkamitti wayyaaneen Tigiree itti ijaarte? Istiraakcharii isin itti ijaarte. Kaadhallee keessa jiru amma ati jette kanaa wal qabsiisu. Tigiree akkuma kana waan jaarman jiru goote irraa qabnu beekuun nuri. Maaliif Tigireen isa koppii goote. Isa irraa waraabde akkaataa OPDO itti ijaarte akkaataa naazii jaarman jiru itti ijaarte irraa achii fudhatanii argite. Naazii jaarman yoonaan duraa maal godhee ijaare jiru ijaare be. Jaarman ofii qabaa nama hin guurre be. Kan nama dhaqee guuraa ture jiru. Ka ijaaran kan duraan dursee maal ijaare jaawasi fakka the Central Council of Jews ijaaran kan dura OPDO jechuudha akka OPDO ijaarte jarree institution tokko ijaarte jechuudha institution Central Council of Jews ka ijaarte isaan booda maal ijaarte isa aansitee isa inni amma OPDO ijaarte jechuudha sirraa fudhattee isatti aansitee ammoo maal ijaarte Jews Council of Elders ijaarte. Kari ko iwani wonno sugoda. OPDO maal ijaarte? Tigireen maal ijaarte? Abbootii gadaa kasobaa, caffee kasobaa, kakaleelle ijaarradhallee jiru kan ijaarteefiif. Kan nama nyaachisu kan Oromoo odoo dhumu waan jenne kan yoo ijaarteefiif. Juun qixxaan ammoo kan girbaa maal ijaarte? Maal ijaartee waan dhoosifaa? Jews Special Jews Police Force ijaarte. Tigireen maal ijaartee bire OPDO Special Oromiyaa Deep Special Oromiyaa Force ijaartee fi peetaa isaanii kana keessa gadi waggaa 27 kana keessa kana ijaartee fi kana maqaa kana mahid isa ijaarte. Juun maal ijaarte? Jews Commando ijaarte. Commandoon kun maal godha hojiin isaa?
ka poolisiin isii foorsiin qabee fidu komaandoon kun gaas chamberii keessa ibidda akkas jira. Achi ibidda akka fixan godhe akka dhabaman godheessa jechuudha. Nu bira maal ijaarte? Oromiyaa poolis gaardii ijaarte. Poolisii Oromoo kun qabee yoo dhufu ka torcherii nama godhu mana hidhaa keessatti fixee ajjeese kan du'e bakkee dhaban eessa du'e dame dhaqadhaa akkana dhiiga madaaf hin beekne nu maal sidaa odoo Tigira godhee adda hin baaftii dandeettii turte hin gootu isaantu godhe isaan goosifti Tigireen ka hojjetaa ture isa argitee wanti akka kanaati hojjeta. Achiin booda akkuma yaadattan Tigireen ta'uumte 125 Oromoof ijaarte 125 tokko namni tokko shaniif ka jedhu mana Oromoo mana Oromoo shanii tokko nama tokko Oromootatti goote ka irra eegu wayyaaniin ka goote kan namni shanii ka dhodhaa jedhe. Inni adda maal ta'e namni shanii ka ilkoon adda wayyaa TPLF ijaarte sun adda sirna gaachana sirnaa ta'e gaachana sirnaa ta'e guutuu Oromoo kumaatamaan badhatee jira. Oromoo baadiyyaa keessaa qabii magaalaa Oromoo keessatti ijaaramee jira. Kana kaayidaan sirna shan tokko shaniif ta'u sun adda guutuu Oromiyaa guutuu ijaartee jirti. Ka adda nama Oromoo baadiyyaa keessaa nama qabsi hidhatee jira waa foormii itti fadanii ka deemu ka odoon been mana kee keessa jiraatu ta'uu danda'a. Fira keetu bitanii ta'uu danda'a. Si ta'e informationii kennu. Information kan dabarsee inni kennu kennaan komiitee amma isaa ijaaran kan koree nageenyaa isa kennu koree akkasii ajjeesu kasi goosisu koree nageenyaa kan. Kun dhaqee dirooniidha yoo jan bakkee kana kan ammoo hafe yuunifoormii akka ijoollee waboo loltuu tana itti uwwisanii isaan fakkeessanii nama gayyaa sabni yaa'ee ijoollee kiyyanaa dhuftee jiree harka tumee nyaata hojjetee gabbaadee waliin beeda qolatee achi hin deeman booda kafalattiin jiraatan bakkee sandartii qaba. Namoota maal fa'a achi jiru inni kan koree kana dhaqanii yookaan dirooniin mana sana gubanii nama fixu ka goosisaa argaa. Kun waa wayyaan OPD onadha hojjetaa jirtu. Kana hojjetaa jirti jechuudha. Amma mee isarra amma haalaa amma dhiyeennuma kana waan darbe waan tokke kutaayyechi ta'e. Kun amma garuu jirtu jara sanii miti amma dhiiga ijoollee akkuma mati jette dhiiga ijoollee akkuma 6 haga 7 dhumaniiti. Warri kaleessa nama fixaa ture dhiiga ilmaan Oromoo dhugaa ture adhama aangoo rabbaay. Aangoo qabate. Maqaa sanii maaliif ijoolleen kun hoogganummaa uumaa hin dandeenye of course maaliif ijoollee yaange leadership developer akka dhaabaatti dhaabbii facaa adda Oromoo akkatti dur jettu akkasitti hin jiru. Oromoon akkasitti hin jiru kan dhufee qabu aangoo qabate. Faca'ee inni nu haqa labaa himanne diigame. Amma maal goote hin dhufti akkuma eenyu beeku kana shawaa lixaa keessatti aanaa tokkee Kutaa jedhan keessa magaalaa Gudar keessatti labsii labsan. Labsiin kun labsame namni gariin jedha akka waan Kutaa aanaa saniif labsanii jedhu ilaala. Labsiin kun kan labsame guutuu Oromiyaatiif saba bilisummaa isaa barbaada dargaggoo isaatiif baasan. Mata dureen isaa maal jedhe? Qoqqophii diinaa qoqqophii maal jedhaa? Qoqqophii maatii diinaa irratti jedha. Maatiin diinaa kam maatiin kam dargaggoo Oromoo kaleelu kana kan walatu kan wala bolmaa dhaabatu kanaaf irratti baay'ee. Dargaggoo kan adda kan eenyu akkuma mati jechaan warra kalee dhiiga ilma Oromoo nyaataa ture kakakuu maccaatu lama tayyaa irra addi bilisoo dhiigaan itti maddatteessan nyaate kanatu adda aangoo irratti bahee jira. Adda maal akkuma achuma irratti namni hundaa dubbisee argatti maal jedha qoqqobbiin kun maatii diinaa irratti maal jedha maatii kana keessa ijoolleen kunis du'a maatiin isaa du'a firri isaa du'an jedha yoo du'an akka hin awwaalchan arganne jedha kamuu akka awwaalchan arganne. Dhaggeeffattoota keenyaaf akka ifaa ta'u maatii diinaa yoo jedhan diina kan isaan jedhaniin waraana bilisummaa Oromoo kan isaan shanee jedhanii waamanii sani. Maatii isaanii, fira isaanii
nama qabsoo dhootuuf gara isaan gargaaru kana hundaa jechuudha. Yoo du'an akka awwaalchan arganne jedha. Yoo dhiba akka yaalan arganne jedha. Labsii kun amma akka yaalan arganne jedha. Akka gargaarsan arganne jedha. Akka gargaarsan arganne jedha. Harka fuudhanii nagaa gaafatuun dhoowwaa jedha. Akka hin danda'amne jedha. Ati nama tokko min beekete yoo harka fuutee maali kana harka fuute akka hin taane gaafatuuf akka hin taane. Namni kamuu mana isaanii akka hin dhanne isaanii mana namuutu akka mana nama kamiitu akka hin dhanne kan jiru. Labsii kun beektaa labsii akkanaatiin darbe. Labsii akkanaatiin darbe. Namni tokko akka ittiin gurguru mana keessa ari'amanii akka baqatan akka bayan jira. Kana sabatti man nama 8 olii dhufanii bulchoota achi paartii kanaa isaantu labsa irra kennan saba kanatti jechuudha. Yoo du'an jedha yoo ajjeefam jedha gumaa akka hin qabaanne waan ajjeefame hundaafuu akka itti gaafataman jedha. Mana amantii kamuu dhaqanii akka hin kadhanne jedha. Mootummaa keessa ka hojjetan akka ari'amanii jedha. Ka sooroma bayanii jedha sooramsiisuuf maallaqni sooramsa akka irraa citu jedha akka itti hin kennamneef jedha. Labsii kana labsiin kun ka maali ta'a? Caasaa Oromoo akka saba Oromoo walitti hidhe kana hidda isa walitti hidhe kana diigu jechuudha. Kun ajjeecha. Kun seerri amma baay'ee ilma sabni Oromoo akkuma dura haasaade seenaan isaa dhaabni isaa dhiiga saba tokko. Saba seenaa tokko aadaa tokko amantuu dhiiga tokko sabni kun dhiiga isaa ka isa walitti hidhe kana caccabsu jechuudha. Warri kun kan baay'eef jechuudha. Kan baay'eef. Kana irratti odan kattamitti to'atan ka jedhu amma waan duraan ka tikiree ijaarte kan ati eevarii mana namaa hundaa ganda hundaa jiru eenyu akka ta'e beeku. Yoo ati woote koree wanti nuti itti himu hin ajjeesu. Fakkeenyaaf eeggadda battee gaafa ajjeesan. Battima informaatii badda jala taa'uun isaantu jira. Gaafa inni bahu maal bakka bahu eessa akka bulu itti himanii fooloo godhanii dhaqatti himutu jira. Dhaqanii akka godhanii ajjeesanii gaafatan. Akkanaan baadiyaa keessattuu dhumaa jira namni. Hafaa lamatti hin jiru. Ta'ee nu boosisu muruma akkanaa kanneen. Kanaaf warri jarri kun jira tokkummaa Oromoo irratti warra akkuma kaleessa dhiiga Oromoo jeessa adhallee itti caalanii adda Oromoo akka Oromootitti diiguuf nam tokketti ofittummaatti deebisuuf kattuu itti hojjetaatu jira kanaadha. Oromoo kun eessaa dhufe alaa dhufe hin dhufu. Maali wanti seenaa durii irraa kaaneef Oromoon kana tokkummaa odoo qabaate warra akkanaa of keessaa illee dabarsuu hin danda'a ture. Tokkummaa sabni yoo dhaabe waan akkanaati itti dhala. Namni nam tokko deema. Fedhii ofii duwwaa deema. Horiin bitama. Kanaan nama fixaatti. Namni lafatti afaan jiru. Namni nama quban qabu. Baadiyyaa namni quba qabu hin jiru. Waan innoona warri miidiyaan tokko miidiyaan qabnu kan hundaa guudee deema. Miidiyaa Oromoo illee kana argitu. Baadiyyaa irraa qabee haga magaalaa Oromoo lafa jiru kana jala galee jiraata. Ka godhaaru kana kasi fixaaf yoo aangoo rabbaye. Akkamiin irraa dhaabataniin gaafii tokko jechuun ammaatti Oromoo gaafatu taa'ee seenaa isaa kana qoratee tokkummaa dhuun isaa Oromoo qabdoo irraa qabnee akka itti kufee akkamiin gosoonni ulatanii qabdamne tootaalii diina jala galle deemee Oromoo keessattuu maqaa Oromoo qabate akka Oromoo fixaarutti adda ittiin baatu. Kan irra jiraata Oromoo jechuudha. Oromoo maal godhuu irra jira kan jedhu wal gaafatu kan irra jiru Oromoodha. Akka amma jirrutti deemnee hin dandeenyu sabni Oromoo dhumuuf deemaa. Sabni Oromoo diigamuuf deemaa. Saba kan kun diiga. Ayyee kamee marii kanallee hin goolabnaa Liban gama kee deebi'aa. Akkaataa itti seenaa Oromoo balleessuu, aadaa Oromoo balleessuu kuni wama diinni sidaamni Habashaan gootu keessaa tokko. Dhiyootan akkuma yaadattan barana aduwaan kabaja aduwaa wal qabsiisanii seenaa haaraa gootota haaraa jedhaniitiin gootota Oromoon biyya san tiisuuf biyya san keessa ijaaruuf qooda qaba ka jedhuun seenaa
jijjiiruun tirritti yookaan hin jiraa miti grand narrative ka jedhu tokkoon ka gabbaantu jira. Grand narrative jedhee abiyyi ka fide kuni seenaa waleessaa yookiin waloo ka ta'e tokko biyya saniif ummata Itoophiyaa saniif seenaa waloo qabaatuu qaba ka jedhu tokko karaa saniif. Garuu seenaa waloo qabaatuu qaba ka jedhan kana seenaa waloo odoo hin ta'in seenaa Abashaa sanuma Oromoo irra kaanii seenaa Oromoo jedhanii seenaa Oromoo fudhachiisuuf. Fakkeenyaaf hin beeytanii namoonni gariin gabbaanii miidiyaan tokko illee fakkeenyaaf akka Prime Media Minilikiin ka uummata Minilik ka uummata Oromoo fixeetiin aanoletti harka muree akkasumas immoo calii calanqottillee akkasumatti uummata dhiiga uummata Oromoo gannaqeetiin jedhe san galataati nama galataati. Ka jedhu Oromoon ka dubbatu argitanii akkuma argitan Minilikii du'e sanuyyuu ekaraa isaa sanuyyuu artificial intelligencein sagalee isaa fakkeessanii isaa jiru fakkeessaniitiin isaayyuu gabbaasanii abiyyiin waan gaarii nu hojjetaa jirta ilma jechuun ka akkanaati jedhee isaayyuu faarsu sanitti deebi'ee jira. Maaliif amma namoota isaan akka jaayinoota Oromooti jedhanii dhiyeessan keessa Habta Goorgis faa Raas Mokonnin faa Baalchaa Abbaa Nabsoo faa warra kana fakkaate warra kana dhiyeessuun isaanii maaliif warri kun argitanii amma seenaa Oromoo kanaayyuu argitanii seenaa viktimii ta'e kanaayyuu ka viktimii kana ta'eyyuu seenaa gaarii dalaydee Itoophiyaa kana ijaaruuf Itoophiyaa kana tiisuuf jedhaniitiin kun maaliif barbaachise kun maaliif akkana yaadame obbo Liban? Well, actually, colonial practicing Ethiopia, colonial practice biyibiraatiin ka Ingilizaatiin ka Faransaaytiin yookaan ka Zaarist Raashiyaatiin gargari hin jiru. Maaliif always the colonized namni colonized ta'e exploited ta'a. Yoo sammuun isaa eegi dhiqameetiin jedhe akka gooftaa isaa sun yaada. Baalchaa yoo laalteetiin jette he thinks like Amara, he thinks like Naftanya, Habte Goorgis akkas, Gobanaan akkas. Maaniif yoo atette it is a matter of training. Waan training tolchaniif akkasitti waan qopheessaniif akkas ta'e. Abiyyilleen ammatan wanni inni uumuu fedhu exactly the colonial mentality sun it is the history of this country jedheetin expand tolchee colorful tolchee akkasiin dhiyeessa. This is no wonder. Lafum cufatti keessatti hin jira. Fakkeenyaaf yoo slave trade fudhannees hin jenne Africans were slave traders too. Ethiopia jalqabe, Ghana jalqabe, Mali jalqabe, Gambia keessa qabe warri kun cuftinu warra garbichi gurguraa ture. Yoo sammuu kan keetiin akkas sheeppii si godhan akkas si qopheessanii you do it. Garuu wanni tokko kanama akkamaan nam sodaachisaa ka Leenjisoo illeen tuqe ka ammatan lafsun keessatti deemaa jira. There is an SS lafsun keessatti. SS, the German police, secret police, SSC jira. SSC sun ammoo afaan Oromootiin koree nageenyaa jedhanii yaaman. It is directly reporting to Abiy. Shimallis and a few Oromos koree sun kee galanii they gave the lower authorities to kill and rob.
Kun ammoo maal fidaa baadiyyaa keessatti akkuma leenjisoon jedhe suni namoota jeesuu, dubartii reeppi tolchuu, horii saamuu waan kana jiru. Wanni kun yoo qabsoon Oromoo kun shaffisaan fiixa bahuu hin dandahin yoo waraani kun dheerateetiin jedhe na ummati Oromoo ka dhumatu tokkoo miti lamaa miti kudhaniin kalaa koftuu miti in millions million shani jeesee jenna these people are going to kill 20-30 million. They can convert Oromo into a minority in that country. Yo ammatan Oromon harka wal qabate Oromon cininnate financially, diplomatically, militarily karaa danda'amu cufaan mootummaa kana naaffisuu cabsuu yoo hin danda'in there is a danger. Most probably mootummaa kana waan atin isaaf naasuu hin qabneef akkas jetta yoo naan jedhan malee Oromoon rakkoon isatti deemuu jirtu rakkoon is qabachuu jirtu is worse than what has happened to the Jews. Waan Ayhudoot irratti Germany keessa dhaqqabe caala warroota maqaa Oromootiin naggaadan kanaani Oromoo irra dhaqqaba. Amantiin hin du'a, qabeenyaan hin du'a, barnootaan hin du'a, aadaan hin du'a, karaa cufaan hin du'a. Arra, do you know the number of Abbagadas are more than Coptic church priests chala akka abbootiin gadaa biisuun kee guutte beektu? Every warada yoo akkam xiqqaate abbaa gadaa lama qaba. Every aanaan tokko yoo akkam xiqqaate abbaa gadaa lama qaba. So yoo akkam xiqqaate 700-800 yookaan 1,000 caalaa abbaa gadaasitti Oromiyaa kee jirachuu. Akkamiin akkan ta'uu danda'e? Akkan wanni tolchaniif maani? Oromoo cabsuuf. Warri kun cuftinuu warra ilaaf gurru mootummaa ta'eetiin hojjetu. Abbootii gadaa taati jettuun tun. Starting from the big ones. Warra mootummaa hojjetu jechuudha. So tanaaf wanni isan laaluu qabdan wanni Oromoo deemuu jira waan namni kobleetiin birdabru waan namni haasayeetiin birdabru aduun ta'inu waan namni ciniinnate itti jilbiiffate halkanii guyyaa irratti hojjechuu qabu. Why? Warri faashistiin kun Oromoo dur Minilik miliyoon shaffite jenna. Believe me, yo warri kun angoo irra waggaa 4-5 ture, they will finish for 6-7 million people. Kan jechuu fedhaniin wanni guddoon history calla narrative godhuu qofa don ta'inu what should be then gaaffii jettu deebisuu danda'uu qabna. Maaltu hojjetamuu qaba? Oromoo baraaruuf, Oromoo dandamachiisuuf, Oromoo balaa irraa hanqisuuf telling the history is not enough. Akka Minilik Arsii keessatti harki namirraa cire namni hin beekne hin jiru. Harmi namirraa cire namni hin beekne. Akka calii calanqootitti Oromoo Minilik balleessi namni hin beekne hin jiru. Akka inni tuulama buqqisi namni hin beekne hin jiru. That is not what we have to focus on. Wanni nu irra focusii godhuu danda'uu qabnu maaltu hojjetamuu qaba? Oromoo maal ta'uu qaba? Oromoo maal godhuu qabaadha? Uf dandamachiisuuf maal godhuu qaba? Maal ta'uu qaba? Uf organize tolchuu barbaachisa. Tokkummaa isaa cimsuu barbaachisa. Tokkummaa isaa cimsuu barbaachisa. Jaaramuu barbaachisa. Hidhachuu barbaachisa. Waraana isaa kana horiin nyaataan dawaan waan cufaan bir dhaabachuu danda'u. Universally Oromoon akka uummata tokkooti socho'eetiin balaa isirteetu sana uf dandamachiisuu barbaachisa. Believe me, yoo Abiy faan kufaniyyuu it's not the end of the war.
ado abiifaa kuffifneetiin masara minilik kabaanan kafalfalaa sun seenne, still there will be war. The war between Oromo and Amara will continue. So kanaaf Oromoon qophaa'uu danda'uu qaba. Oromoon kanaaf protracted war will be there. Protracted war suniifi qophaa'uu qaba. Militarily qophaa'uu qabda, diplomatically qophaa'uu qabda, financially qophaa'uu qabda, manpowering kan kee ka army at qabdu sun replenishii si godheetiin yeroo hundayyuu si gargaar ta'uu qabda. Hospitali keen reinforced ta'uu qaba. Factoring keen reinforced ta'uu qaba. You know, visioni qabaachuu qabna. Even yoo Abiy faan kufaniyyuu maal taafe? Maaniin lafteen ta injifanneetiin dhiigi kennaan injifanne akkamiin tiffannaa gaafii jettu amma deebisuu fi qophaa'uu qabna. Yoo kan nun godhin, yoo kan nu kanan goone taate, it's meaningless. Gatiin qabdu. Wanni tokkolleen kaati gootu wanni gatii qabaan jiru. Wanni kun waan ijoolleen xixiqqoon amma gan 5, 4, 6 itti guddattu. Rakkoo ijoolleen tun itti guddattu. So kanaaf nu abbootiin jaarroleen amma san jirru kun we have to show the direction. Wanni hojjetuu qabu kana jenneetiin wanneen. Of course ammallee dadhabbiin tokko ka jiru maan isaniif fakkaatu yoo dhugaa waltimneet hin jenne. We fear to admit our weakness. Dadhabbii kenna admiti godhu dadhabuu kenna. Admiti godhu dadhabuu kenna. Jira. Akka uummataatitti we have to understand history in its true form. Dhadhaa diddibuu adoon ta'inu rakkoo isiin qabdu waliin furmaati seenaan Oromoo qabu waliin itti barbaadu jalqabuu dandeenya. Tokkummaan kenna har'a balaa gubbaa jira. Not waan nu wal jibbinuu fi Oromoon waliin jibbu. Ani improving kiimaanii ani lafteen inni Wallagga hojjedheera, Arsii hojjedhee jira. Lafteen inni Jimma hojjedhee jira. Lafteen inni kutaa Oromoo keessa Ilbaboor qofa. Oromoo jibbu ani hin agarre. Yoo Arsii dhaqxeetiin dhiyatte marqa dhadhaan si nyaachisan. Itittuu qori guutanii si kennan. Marqa dhadhaa akka bisaanii akka dhudhu tolchanii si kennan. Yoo si jibba waan sun cufuma si tolchan. Kormaa korbees sitti qalan. Booran dhadhu gaaf inni qabu akkas. Gujii dhadhu gaaf inni qabu akkas. Shawaa dhadhu gaaf inni qabu akkas. Wallagga dhadhu gaaf inni nagaa qabu gaaf inni quuf qabu. Gammachuun si kummee si keessumsiisan. Arra hireen sun cuftin jirtu. Oromoon baduu jira, Oromoon du'uu jira, Oromoon hiyyoommachuu jira, Oromoon wallaala exposed ta'uu jira. Oromoon arra nama tokko ka high school ba'ee university seenee university keessa as intellectual bahu hin qabu. Of course graduate tolchuu hin danda'a, but he cannot write even a simple sentence. Afaan Ingilizaatiin qoruu hin danda'u. Ilmaan keenya ka university ba'an. Why? Dadhaboo warra sammuun qabnu taanee adoon ta'inu educationiin jiru du'a. Yoo educationiin du'a uummati sulleen hin du'a. Kanaaf Oromoon maal godhuu qabnaa irratti focusii godhuu qabaa jedhaa Dr. I think rakkoo keessa akka jirru uf hubachuun baay'ee barbaachisa. It is a collective responsibility. Responsibility bayyaan yookaan Leenjisoo yookaan Liban qofaa miti. There are thousands of intellectuals laftan jiran. Everybody should think akkiree Oromoo qajeelchaniin. Akkas kana jira. Ani karaa kiyyaan guddoo galatoomii waan kana walitti qabdeef coordinate gooteef siin jechuu fedha. Galatoomii Libaanatillee galatoomii akkuma ati jette anillee sodaan kiyya akkuma ati jette san ka gara uf duraa dhufutu badiin dhumaatiin
akkuma jette santu natti mul'ata dhugaa dubbachuudhaaf namni keenya ka amma keessa jirru kun argitee ka akkanaan arginee jira dhugaa ka amma keessa ka akkana arginee hin jiru zabana argiteeti namni ajjeefamee amma sirkatti dhiyootana mucaa ajjeesanii awwaala dhooggan abbaan mucaa ofii awwaalatuu hin dandeenye haa bineensi nyaatuuf ajjeesanii itin eegan waraan namni argeetin dhoysee awwaalee jennaan abbaa dhaqaniitiin nama ilma kee awwaale fidi sin dhiifnu jedhanii abbaan uffannisee jedha bara nama ajjeesanii bineensi nyaatu bineensu nyaatee quufee itin nuffe jira asin jira haala akkasiitirra geenne hin dubbatamu hin dhagaamu wanni dhagaamu wanni isaan miidhaan odeessanii badhaadhinnaa gammachuu biyyi keenna badhaadhina akkana argisiifte guddina akkana arganne jecha kana ummanni keenya ka keessa jiru dhugaa dubbachuudha bakka garitti lola Israa'elii fi Gaazaa fakkaata ummata akkuma jiruun waba balleessina jedhanii gandarraa buqqisanii ka buqqa'uu dide mana irraa gubaniitiin kaampitti gara tokkotti oofaniitiin ummata karaa amma wannoo kana boosatiif wannoo kana ummata akkanatti wannoo godhan karaa sirkaatiin akkanatti ummata mana irraa gubanii midhaan irraa gubaniitiin namni akka jaldeessaa muka keessa gala na haala akkanaatirra jira garuu hin dubbatamu hin dhagamu laafinni hin jirti namni keenya waan kanaayyuu ka dubbatu hin jiru miidiyaan qabnu hin dhagamu dhoysaadhumaan ummanni keenya lafarraa dhumaa jira leenjisoo waan itti edaatu hin xumurraa kama xumuraa goonu jechuma kee. Bareeda galato tokko wanti dhugaanuu waan babbareedaa jedhamee Libaanii jedhe kun waan dhugamaanuu waan ta'uu jiru rakkina. Oromoon yeroo hunda ka hubata. Seenaa keenya irrattis ta'e har'aas saba Oromootiin rakkina ka fide. Rakkinni ka fide illiitii Oromoo. Diinatti illee kenge waan nugus akka duraan haasaa ture ka kenne abbootii illiitii Oromoo warra abbootii duulaati. Isaan hundinuu rakkinni addaa kan hanga saba Oromootiin rakkinni Oromoo illiitii Oromoo. Adda rakkinni odoo Oromoon akkana gubbatu odoo Oromoon akkana dhumu odoo Oromoo akkana lafarraa xuruuramaa jiru haqaa jiran hiyyummaa nyaataan saamissaan ajjeechaan jiru Oromoo illiitii ka dubbatu argina. Tokko adda ija kennaan seenaa keessa jira. Tigiree waan godhaa ture argina diyaasporaa waan godhaa turan ija kennaan argina. Gabbaayanii dubbatu. Hena ija miidiyaan isaanii namni kabara isaanii. Amaaradha waan godhaa ture ija kennaa argaara. Ka Oromoo hin jiru. Lafa guute akka jiru lafa guuteera. Naannoo ganda isaatii yoo namni hin dubbatu adda Oromoon. Ija kennaa waan argaaru waan adda tuulama ijoolleen goonni tuulama bahe hin dubbatu. Ka warri wallagga ta'u bakki kamiyyuu haa ta'u hin dubbatu. Kuneen rakkinni Oromoo adda ka jirullee kaleessaas har'aas kan jiru warra illiitii Oromooti. Ka saba ofii gani. Ka saba ofiitiin dubbatu. Adunyaa keessatti koo namni ka sochoo ka saba isaa sochoosee jennu warra bare. Ka akka addaa ammaa kan argine hin beeku. Jahaatamoota keessa koo nama xinnoo barte santi beekataa. Adda bilisummaa Oromoo ka uume nama xinnoo barte sanii beeku. Kun hayyoota kun humna traditionally akka waaqoo guutuu kan ni beeku. Warra saba isaatii biyya isaatii dhaabatu kan adda hin beeku. Ijoolleen filootutuu gargaarsa argataarti. Mee godhaan Oromoo mee argitaniirtu. Oromoo gabbaayee saba isaatiif dubbatu. Miidiyaa irra gabbaayee ifa dubbatu argitanii beektu. Kompiitara duuba teettee walitti haasuutti addaan deemtee. Saba isaati akka adiinaa fira isaatiif illee gabbaatiin dubbatu. Akka argamutti. Rakkinni guddaan tokko kana. Dhuga adda kanaaf Oromoon badiin Oromoo dhabamsiisuuf deemaa jiru adda kan dhufaan Oromoo kan irraayi. Obboo yookaan jala kan. Akkuma yaadatti akka eenyu dura taa'ooti wayii komitee koree nageenya eenyu Shimallis Abdiisaatii mitu. Awwaaluu Abduu Awwaaluutii mitu ittaanaa isaa. Fiqaaduu tasammaatii mite Oromoo akka qurxummii Oromoo fixuu qabna nama jedhe. Isaanii kanaaf amma tokkee kaawwatanii ka hiriira baase isaanii ka nama jaasanii kan namatti himsiisan isaanii saba Oromoo itti duulamaa jira. Sabni Oromoo dhabamuuf akka sabaatiin yoo waliin hin dhaaban
keessattuu Oromoo warri an hin bare jedhu kun tokkummaan dhaabatee gadi ba'ee ifaaf ifa darbee addunyaatti illee biyyatti hubaa irra jira. Biyya keessatti yoon ijaaramne akkuma Libaan yoon ijaaramne yoon hidhanne hoggana waloo yoon qabaanne dhaaba waloo yoon qaba eessaa ga'unan maaliif deemii jalli kun deemtu Oromoo naannoon addaan qooduuf deemu. Naannoon Oromoo qooduuf Oromoo mana tokko ta'ee waliin deemu kana addaan qooduuf deemaatti jarri kuni waan hafuu miti. Duraanuu amma kana dura isa addaan qooddi. Waa isin godhaatu maali Oromoo kafixxuun tokko maali walitti waa addaan qoodu jira jechuudha. Kanaaf hudiidhaadha Oromoo wal gaafatuudha. Maal godhuu qabna? Maaliif akkana ilma namaatiin intala namaatiin miti nu waan akkuma nama kaanii uumame addunyaa keessa maal taanee saba keenya biraa duubattaaf? Maaliif saba tokkummaan dhaabannee saba keenya irraan ittiin saba guddaa Afrikaa keessa sadaffaa ta'e Oromoo koo kacaal House of Naajiraaf Araboo akka sabaatitti Araboota Ijiptiiti akka saba tokkootitti jechuudha akka saba tokkootitti akka biyyaa oduu taate Oromoo saba kanatu nama kamiyyuu gad ta'e Tigireen waggaa haganaa bulti miliyoonni hagamii nama haganaa bulti Eertiraan miliyoonni 5 kadha biyya ofii baafattee akkana bulchaa ture. Oromoon karaa nagaatiinis ta'ee ka hundaaniif ta'e tokkummaa qabaannaa eenyu isa dura dhaabatee danda'u jiru. Tokkummaa yoo dhaabban abbaa barbaaden namatti taphatu. Kun kanuma argaa irra Oromoo irra seenaa irraa qabee gaafa gadaan kufe irraa qabee kanuma argaa irra ija keenya kunoo nurra gahe nullee darbuuf deemaa jira. Ka dhaloonni dhufu maal ta'uuf ta'a? Ijoolleen baruu maal ta'uuf ta'a? Yoo adda jiru kun seenaa kana dabarsee maal ta'uu adda jiru kun yoo ta'u eentu uumuuf deema. Kanaaf Oromoon tokkummaan dhaabatee hidhatu irra jira. Ijaaramutu irra jira. Tokkummaan ka'u irra jira. Kan haga jedhullee tokkummaan dhaabatu irra. Ati duraan dursa Oromiyaa Oromoof Oromiyaa ka duraanii. Eenyu waan baanii eenyu Libaan bara jedhe namicha warra Xaaliyaanii sanii inna Xaaliyaanii waliif fidanii jedhe. Namichi inni jedhe sun maal jedhe duraan? Duraan Xaaliyaaniin bakkee lama turte. Xaaliyaanii deebi'anii waliif fidan. Amma Xaaliyaanii finnee jedhe namichuma sanii. Xaaliyaanii Itaaliyee jedhe. Amma akka ijaaroo Itaaliyaanii ijaaruun nurra jira jedhe. Itaaliyaan gaafati irraa kaatee humna godhatte. Duraan facaatu jaarman illee akkas gaafa waliin deebitee humna godhatanii jabaatan. Hundi isaa nu'u hin facaan akka hireetaa hin facaan. Facaa'i kana irra ka facaase Oromoo bara. Doliin dhaabatee tokkummaa isaa eegee ka ofii eegee ka sabaa eegee humna isaatiin garumatti kaffachiisu kan dhabe Oromoo warra bare jedhan kan kabare yoo jettu jennaan warra education fi namni qabu kan traditional karaa religion amantii ta'u amantoota illee haa ta'u karaa hundaanuu dura taa'u kun saba ofiitiif dhaabatu. Oromoon tokkummaa fa'aatti hiree gara biraan qabu ammaa achi. Argine kan deemnee asiin baane. Achi dhaabne deebinee ijaaramne deebinee diigamne amma kun amma diigama keessa jiru. Diigamtuun eessaan nu ga'e dhumaatti taati. Oromoo waliin buusuuf dhufa jarri kun Oromoo fixuu Oromoo waliin buusuuf deemaa. Kanaaf warri Oromoo an hin bare jedhu gattaa'ee mari'atee tokkummaan dhaabatu irra jira. Saba isaati dhaabatu irra jira. Akkasuma diyaasporaa kan jiru biyya alaa kan jirus tokkummaan dhaaba ol ka'ee dhaabatu irra jira. Ifaaf ifa gabbatee galii saba isaa dubbatu irra jira. Adda koo biyya keessa wanti Oromoon hin dhaga'u beesan biyya keessan. Miidiyaa isaanii hin jiru. Oromoo hin jiru. Amaara kunoo ilaala. Guyyaan fiddi biyya keessa keenya akka fidullee hin jiru. Oromoo guddina caala. Garuu biyya alaa taa'ee galeenaa sabni Oromoo akkana dhumu kana alaa galee lafa Oromoo fudhataa. Alaa galee lafti odoo Oromoo dhumaa jiru. Oromoo irra diinni akka biyya alaatii galee lafa biyya galee. Waa'ee wannoo kan amma tokkee Kutaa kana nama tokkotu dhiyeesse. Oromoon hin dhiyeessine kan harka lama dhiyeesse namni kun. Waan isaan achi godhan waan isaan jedhan kan nama tokko dhiyeesse kun inni nu Oromoo miti. Abbaan Oromoo haati Amaara. Yennu kun namicha eenyu kana. Ermiyaas Laggaasee harka lama dhiyeesse. Oromoon dhiyeesse jira agadhaa. Hin jiru. Maaliif tokko miidiyaan kan dubbatullee hagan hunda hin jiru OPN hin dhabani.
Oromoo irraa gabbayee kan dubbatu hin jiru ammoo. Soda maaliif tokko waan hin dubbanneef miidiyaan Oromoo yoo namni Oromoo kan dubbatu jiraate miidiyaan wanti dadhabuuf hin jira. Yoo sabni Oromoo kun gabbayee dubbatu jira garuu biyyaa galanii lafa fudhatu. Biyyaa galanii Oromoo isaa dhiigaa asiin Oromoon dhiigatu jigaa asiin lafa isaatiin fudhata. Kanaan Oromoo dhaabuu fi gattaa'ee mari'atu irra jira. Keessattuu kan diyaasporaa jiru kun namni isa hidhu hin jiru, namni isa duunu hin jiru, hiree qaba, dubbatu irra jira, ka biyyaa dammaqsu irra jira. Kana ta'u irra jira jedhee akkuma Amaarillee gootu Tigreenillee goote san kan wal kakaasaa kana Oromoon godhu isaa ara hiree Oromoo hamtuu irra jira gara hamaa deemaa jirra. Hamaa kanarraa humnatti of jijjiiruu waraana jabaabii guutuu Oromootti ijaaramuu hidhatu gurgurmaa'u jira. Hoggana waloo baafatu nama yoo hogganni waloo hin jirre rakkina ta'a. Always addi bilisummaa akkamii akkuma duraan jenne naannoof amantii akka dhaabaa saba isaa kan ijaaru akka akkas ijaaru sirra jira. Facaatee asii qawwee tokko saachi Oromoo eessaan hungee. Oromoo adda yaadannoo Amaarino kan tokko wali ijaartu tokko kan ka Goojjamii ka Gondarii ka Shawaa ka Walloo jedhanii akkasitti ta'u irra jedhanii ijaaru amma kunoo wonnoo tokko deemu irra jira. Galii tokko qabaatu irra jira. Kileerii galii Oromoo kaayoo Oromoo waggaa kaafteetu mas dubbatu sabni hin beeku itti hin gabbaa'e kaayoon kenna kan hiree murteeffatoo saba murteessa malee waan ati itti murteessituu fi miti barbaadu biyya isaa ijaaratuu danda'a sagantaa adda bilisummaa Oromoo irra jira barbaadu haala barbaadee akka boolaba ta'ee walabummaa isaatiin biyya Oromoo irratti jiraatuuf mirgi sunis kan Oromoo ta'a murteessaan saba Oromoo akka ta'etti walii yoo galame tokkummaa dhaabatee kan nagaan qabsoo godhu illee kaan walii dhaabatee tokko yoo dhaabate namni nama dura dhaabatu hin jiru. Hin kunina humna keeti humna of jijjiiruu irra jira Oromoon kan jedhu qofaan galatoon Ayyeeka obbo Leenjisoo obbo Liban Waaqoo marii bareedaa kana uummata keenyaaf taasisuu keessaniin maqaa miidiyaa walabummaa Oromiyaatiin galatoomaa isiniin jedha. Daawwattoota keenya qophiin keenya kan obbo Leenjisoo Horootii fi obbo Liban Waaqoo waliin qabaataa turre kanumaan raawwataa haga marii biraatiin walitti deebinutti nagaan jiraadha.